Vaayirasiin koronaa kan dhibee koronaa namatti fidu jalqaba maddi ka'iinsa isaa biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan kan ta'edha. COVID-19 kan daddarbuun vaayirasicha karaa qilleensaatiin ofitti fudhatuudhaani. Vaayirasiin kun yoo gara qaamaa seene jalqaba mallattoolee sassalphaa akka kokkeen nama goguu, boowwoo, ho'i qaamaa dabaluu, qufaa gogaa, hafuurri nama cituu fi dadhabbii qaamaa mul'isuu danda'a. Haa ta'u garuu dhibamtoota garii irratti vaayirasichi somba kan miidhuu fi dhibee baay'ee cimaa ta'e namarraan gahuu danda'a. Somba ilma namaa keessa afuuffee xixiqqoo qilleensa yookiin oksijiin gara marsaa dhiigaatiif kennantu jiru. Oksijiin kunniinis gara qaamota ilma namaa yookiin orgaaniif tishuu garagaraatiif kan deemu ta'a. Vaayirasiin koronaa gara sombaa seenuun afuuffee qilleensaa yookiin alviyoolii kan jedhamu kana irratti maxxanuun wal horuu jalqabu. Qaamni namaas yookiin immuunitii namaa vaayirasicha kana seelsan irraa dhogguuf kan lolu ta'a. Wal horiinsi vaayirasichaa fi lolli immuunitii namaa jidduutti ta'u kun dhibee qaama sanitti fiduun iddoo sanitti dhangala'aan akka kuufamu ta'a. Somba namaa keessatti dhangala'aan yoo kan kuufamu ta'e oksijiin gahaan qaama birootiif gahuu hin danda'u. Kuni ammootu qaamni sun akka miidhamuu fi guutumaa guututti hojii isaa dhiisee akka du'u gochuu danda'a. Rakkini hamaan kuni garuu warroota maanguddoo ta'anii fi warroota dhibee biroo qaban irratti kan mul'atudha. Namootni gariin vaayirasichaan hubamanis mallattoo osoo hin mul'isin jiraachuu danda'u. Garuu isaan sun vaayirasicha namoota birootti daddabarsuu danda'u. Wanti biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaanitti eegale amma addunyaa waliin gahee jira. Namoota irraa fageenya keenya eeggachuun furmaata of eeggannooti.